ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው ጌታዬ አላህ Tijjara de qofa. Asiin an pirankii isii godha inni keessaan itti barreesse pirankii. No wallahi keessaan itti barreessaa ture. Anaan asiin pirankii godhinaan jira isii garasiin ammoo itti barreessaa ture jechuudha. Hayatu bimaalif maakiin akkasii aarteen harraa kafalina. Wallahi maakiin ana pirankii godhuu barbaaddeeti malee ibsaan asiin pirankii godhinaan jedha kaa achiin itti barreessaa ture. Miiseen jiran isiidhaaf barreessaa ture. Ati amma sanuma hin hafte amma. Rakkoon deelilliidha. Ashaangulliitii fi lillii siif chokolaataa ajaa'ibaa wajjin siif dhufaarra ayizuush galateeti yaa ayizuush aslaa fi godhaa bara akkana jechuu qabdu miira keessanirraa seenuu qabdu anuu karoora adda addaatiin qaba maaliif miira keessanirra duraa seenta amma yoon godhellee waan ibsishaan godhe jechaa fi amma narraa balsheessite wanni kun gisee dhume. Bakka ati kalaati isaan san godhanii mindee leenji godhi waan addaa godhuu qabda kammoo waan addaa san godhuu qabda. Karoorri kiyya bar. Ibsishaan waraqaa barreessee ababaa kenneefi miti ati waan ibsishaan waan biraa godhuu qabda. Leenji godhee ay maal taate atiin dirqama ibsishaan godhee si jalaa badee. No, badin jenne ani kana irraanfachiiseetiin ajenda amma godhee minni torbaan takka torbaan lama booda waan ajaa'ibaa takka godhaani. Guys, warri hinaafa sirriitti hinaafeera qarxam jedhee hinaafee jira warri hinaafa. Masaanuun taane baatti hinaaftaan. Wallahi warri hinaafa jettan hinaafee jira guys hinaafee jira. An takkaa hinaafee hin beeku garuu kana keessatti hinaafee jira. Because hiriyaatiyyaa. Waan isin taate ta'uu qaba hayi maal taate hiriyaa tan ta'e wajjin gaafa mana baatu uffata maachii uffattee mana baataa miti bar waan isin taate taata kanaafuu bakka hiriyaa tiyyaa obboleettii tiyya xiqqooti. No viidiyoo dheengedhaan saayiboota kiyyaa wajji waraabee akkasii ijoolleen waan gaarii ni waraabdi waan biraatu ni waraabdi viidiyoo saayiboota kiyyaa wajji waraabee akkasii bira hin geenye namni muree sheersitti hin goone. Hadha galgala jettanii maal beekan hadha galgala waan tuumataa. Sanii miti guyyuma san edaamsa kaddaa viidiyoo san faddalee kana akkasitti waan ofii midhaan hin jenne ijoolleen saayiboonni kiyyaasitti kuwiin aboo ijoollee maa riikardinaan godhinaa viidiyoo san qoy laayivii kiyya keessa anaan mureessi erga sanuu sii gaati sanuu saayiboota kiyya wajjin maabaraan laala kanatti warri laayivii san jala ture himaas jalatti sababa keetiin shanyii irraa dhalatee hunda yaada saa eegale Umaa yaadinaati amma karoora biraa waan biraa upgrade waan babbareedaa jira waan ofiitu siigale Iskandariyaan yaatii siigale markaba Qaadi sagalee malaatu sanaan gisee miitiin jiran dawwaltu waan ofiitu bakka sagalee matanaan erga yoo mi'ati shunkurtiidhaa fi zayitii tokko malee na qabbaaf taate ay baqqaan hundee baqqaan ukko baqqaan waan ofiiti jaalalli teenyaa waanuu bubbultuu kaa waa bu'e washin teegale baal giga eegallee rigoolee nu afuu galchanii haanuu jettu haggi haanuu jettu upgrade giga eegallee nu dura galchanii akkamitti nu dura galchan osoo ani ifate dhadhaabbanne anjeen tasaanii bubbultee ba bubbultee of course amma ofishaalii taate malee bubbultee waan idda godhate teenyaa siddaanuu godhatu hin jarjarinarraa kanaa oliin si boonsaa ilma argee ta'uu kiyyan irraanfatiin gaawwan ofii. Na dhageeffat carraa hedduun na taraa. Argee ta'uu kiyya. Carraa hedduun na taraa osoo dhaabadhee si eeti. An uummata Harargee kan akka lubbuuti jaalladhaati malee. Osoo ati Harargee ta'uu baatte. Osoo ati Harargee ta'uu baatte wallahi kaleessa dhaabbadhee kabiraati si ergu. Kaleessa. Jaalatiin Hararguma jaalattee jechuun jaalalatii. Aata sila kabiraan naa kenname. Ammallee ija jaaladhu Harargee man jaaladha deebi'ee Harargee ma jaaladhee amma gaafiin an qabu rakkoon kiyya uummata Harargee kanatu keessa kiyya jira. Harargee jaalatte jechuudha. Obsuu na barbaachisaa. Akkamitti durfamuu qabdu egzaambilii ta'uu qabda malee ati. Ana fiiti amma naas ta'uu dhugatti. Edaa ani duraan bar na jaalattaan se'aana maanninna ta'e ineen ani Harargee bakka hin bu'u nama tokko. Ati garuu Harargee jaalachuu jirta. Harargee jaalachuu
هذه أنت durana jaalatteeti akkasi kanaafuu sibichaa haa ta'u malee durana jaalatteeti akkasi gosa tiyya jaalata. yaa hafi jaalannaan gosa kee jaaladha bar jibban haafa jibbanii erga si jaaladhe gosa kee jaaladha kutaa kee jaaladha amantii kee jaaladha because erga si jaaladhe an si jaaladhe sibichaa lubbuu jechuun miliikina si dabar maal fayyada yoo maafi hin jaalanne yoo kutaa kee Okay, wanta kaasimu dhugaa dubbachuuf wanta waan kaasimu. si wajjin dhufu hunda yoo hin jaalanne Okay, listen, wanta kaasimu. Ibsishaa waan gaarii godhe waan ajaa'ibaati dachaa ituuf dirribii saniin godha garuutu ani imaltuurraan jira. Okay, mana kiyyeen yoo jiru. magallafa geetta xiyyaara kun yoo magasibuu saraf biyya namni Ameerikaa irraa Itoophiyaatti imalillee galee qaba. No. Inuma rakkadhee bar. Ameerikaa irraa ka imale qabu Itoophiyaa galee. Asirratti jeen nama kubaaf dhibba jaas jira jeen. Waan ofii na dhagee wanta kaasimu. Wallahi summa wallahi khaddaa isaan jiraan. Nabira jirtu. Wayi. Nabira jirtu. Hangamta kanarraa fagaatti magaalaan xiyyaasirra. Makiinaanuu sa'a afurii mookan. Sa'a 5 so hedduu fagoo waan ofiitiyya imaltuun jira ijoollee saayiboota wajjin wal argeellis na dhagee kaasa waan ofiitiyya na dhagee yogguu takka kaa dubbatu balleessitaa bara haasawaan wanti si harkabatu hin jiru dhageeffadhu. Ani laal gizee karaa deemtu siif yeroo kamuyyuu bakka qaba. Bakka qabaachuu qaba si bira gizee karaa deemtu gizee makiinaa ooftu gizee nyaata nyaattu gizee shaayii dhugdu. ansiinillee bakka Bakka feete yoo jiraatte ansi bira bakka qabaachuu qaba. foototeetii jira bakka hundarra siinimne an dura Bakka feete jira bakka feete sapiraayiziin itti yaaduun qaba ammanaan na dhagee wanta karaa gubbaa dhaabbattee sapiraayiz na godhu qabda. Laal karaa namni godhe waan mataa biyyaatiin godhuu jaaladha waan ofiitoo waan namni godhe agartee mi abaluu godhe godhuun fadhu ifii kiyyaaf agartee mi itti amanee qalbii tiyyaan waan san caaluun godhuu fadha waan ofiitoo nagageessa ani amma imaltuurraan jira ijoollee biraan jira oof torbaan tokkoon qaba san dura rukkubee ture akkuma yaadattu namaatu ififuu yaa hafiitin na waldaane yoom takka fayyaa argattee beekta akkuma ijoolleen xiyyaa baante saa sadi gennaan mataan si bowwaafate takka urga gaafa nadda balamte deeggadda nan fayyine nagarre deeggadda urga gaafa nadda balamteeti rabbeen urga gaafa nadda balamteeti aayi malee guyyaa takka yoo ija namaatis sirraa na nyaate ija namaatis sirraa na nyaate maal iji namaas iseen maal daladde iji namaas ija iseen namaatis narraa budaa waltoo jukkoon ati naa beekuu diddee malee haasidaa bar haasidaa akkana dhugodha siyyele beekuu qabdooti amma deeggadda narraa eekamte urga deeggadda gaafa narraa walitti eekamte balamteeti akkuma dhukkubsatetti sa'aan sadi gennaan bowwan tokko eegali sa'aan sadi gennaan bowwan tokko eegali erga yaa gaafa waan walitti balamneeti ani bar sa'aa kudhan takka dalagaatiin galgala isin wajji ta'a bar hakke 1700 dhagee waan ofiiti wanni ati beekuu qabdu wallahi gizeen akkasii sa'aa dilla san isin wajji taa'u waqsun billaahi rabbiin narragaa sa'aa kudhan irra gudda most of time sa'aa 9 gad dalageen beeku sa'aa dilla san dalagee dhufeetiin isin wajji ta'a kaniin ganama dalagaa qabu sannaa fahamuu qabda jaartiin akka jaartiitti silaani beektaati bakkaanan oodda ilaali ibsi shaan nama sa'aati meeqa hojjettaati animo sa'aa kudhan irra guddaa sa'aa kudhan hojjetta ibsi shaan sa'aa 14 hojjetee dhufee waa'ee isii yaada sa'aa 14 hojjetee dhufee ayyoomna keessaa baatee beekta sa'aa 14 hojjeta waa'ee isii yaada ha gizee namni asirratti midhaan kiiloo 150 baadhatee kuntaala kiiloo 150 baadhatee waa'ee jaartii ofii yaadu ati dirqama raftee kaatee boqottee raftee nyaattee dhuddee kaatee na yaadachuu qabdaa jechuudha. no baraan kana wanni irraa jeef halkan bawwuu maal kaateetta saniif dadhabbii guyyaa waan hin Wataan nama maaf hin bowwaafatu dhibarka nama ibsi shaan guyyaa tokko hanga salaata fajiriititti biraata waliin taa'ee shawu lubbuuti jedhee kophaa dhiisee biraan bahuu biraa deema. ibsi shaan akka hiyyaatti sa'aa dheeraa san dalagee sa'aa lama yoo ta'an ijoolleen man xiyyaa bara hadda akkamitti jaarfatii loo mataan dhukkubuu dhabee jedhan. ani gaana fahamte jeetiin siimu jira waan ofiiti nan fahamne maaliin sii godhu duuba millaa arge ifiin ajjeesaa effannisu ilmi namaa hundi takkaaf namu waan itti haraashiitii jira ani amma waan itti haraashiitii jira namu waan itti leencaa qabaame Sigatuu kiyyan na gaddisiisa.
الله ما يسقفي وهند جعل سينا دبهم في يوم نقد سيسا نوندي واني برانا نقد سيسو نوندي سينا دبهم في نقد سيسا جريني لفخنا واني نقد سيسو وجرات بيابو سونتاني سينا دبهم نقد سيسا barbaachisaa dha amma na duratti akka nu godhu waan ofiin. Ifiifuu qara magaalaan xiyyanaa oowwi ta'ee egaa sina jaalatte ati oowwi hedduu qabdaani beetaame yoo lakkuu siin fuudhin naa gartaa'e. Masaanuun ta'e baay'atte samuun. Isee akkanatti ilaalaa fuula kan ta'e keessa naatiin dhugu. Yeroo buna dhugu waan aanan dhugu natti fakkaata. Haayaa. Dhugamoo waan damma dhugu natti fakkaata. Warra soddaa agartanii mintalatee sana akka dhugu jirtu. Bagaa agartan ragaa ta'a hundi keessa nama 1700 jiraame. Baay yeroo gaarii qabadhu. Iyyaa miti onnee tiyya keessaa bahuu qabdaati. Onnee tiyya keessaa iyyuu mishi gastii tiyya keessaa miti. Maal gastii keessaa baate onnee koo keessaa bahuu qabda. Urga gaafa nadda balameeti gaayis isaa jedhu malee isaa fayyaa qabu rabbiin nan garsiisu. Inuma akkuma dhukkubsatetti inuma dhukkubsata. Inuma beela'e bakka yeroo hunda bakka ibsi shaansaa ilmi namaa sa'aa 14 hojjetee jaartii ofiitiif taa'imii qaba. Sa'aa 14 hojjetee sa'aa 15 hojjetee jaartii ofiitiif namni taa'imii qaba. Gaayis taa'imii naan qabu mana abbaa kiyyaan godhaani. Taa'imii naan qabu. Sa'aa 3 geennaan dhukkubsatee gizee hunda nagatee deema. Namni bar onlaayinii irraa bahillee yoo naan jedhe homaa miti bar. Bayi onlaayinii irraa kootu bakka bayi onlaayinii irraa rafii. Akkasuma naan jedhe homaa miti. Yeroo hunda bakka nagateetumaan baafata. Inuma dhukkubsata. Fuuluma isaa kanatu bakka fuulli isaa hin hiikkatu. Fuulli gaariin afaa gaarii caala jetti Oromoo. Qibamii koo. Akka sarka kennuunis wanta bitaa 10,000 birruun falligaalla yaraatee. ATM'n si bira jira fudhu. ATM'n koo ishee bira jira fudhattu. Liduu hin fudhattaa? Si gaafataara kunoo. Eshi bakka. Ulfaadhu sodaatu itti haa tolu. Inaasofna ala mana dhufu waan amma ol goone. Jiggiree. Wajjin haasofnu hin qabnu. Ayi rakkoon qabu caamu. Birrichi harka dallaa haasofnee dhiisnee maatii mushkila. Indee Arabinya. Caamu. Arabinya baratti. Okay. Asli jiggiree loo. Ageeffatanii. Lubbuu adafaatee akkam nagaa. Adafaatee salaam alaikum. Adafaatee koyi. Jaalladhan jenne amma diinni akkanatti yeroo na cafacabsiistu xaalqaa galtee mucaan kun miskiina. Omaan qabu nuuroo guddinatiidha. Ijoollee lamaaf aannan bitaa. Mana kiraayii keessa jira. Ijettee tinish daanyaa hin taatu. Antiyyaa gubaa fi ibidda keessa jiran natti naannoo. Maal taate? Waan hin gargaarina. Waan namni nama tokko argitaa kaa ati faadha faatee anaaf nama tokko nama lakkoofsuma haa guutu isin qaxaqaxa warratti. Maal taate lubbu? waan namni nama gargaaru miti. Ma. Lubbu asli amma koy kuma shanna ergitaa qixxee kaffallaka. Geemiin beeku. Maal qabuudha jechuufi. Deemii qabii bro. Bakka diimaatu qiyyariin. Kabeera. Meer. Asatti bakka jettu gattuki. Musa. Tuqeera. Inna lillahi. Mucaan shooddeedha bal'aadha. Jeneraal Ustaaz Injinar Hamza Hashim Fadiilatu Sheek fil Madiinatul Dubai.
Ijoollee isaati. warra Dubaayiti. Guys, stop godha. Arsiin Arsii naannoo kam? obboleessa Arafaateeti. Obboleessa waan nufiiti. Eessa maal keetu Arafaatee fakkaata? Maal keetaa dhafaatee fakkaata Habiibi? Leeshin takasaa. Macaaca. Alamaa fi Yazzaab. Dubaay teessee kaagana geessu bara osoo biyya jiraatte. Like eenyu jedhu miidiyaa kanarraa. Barsiisaa tokko beektaa kan biyya jiru wayii barsiisaa diitaa. Lokal biyya liqii tursaaf. Tuwaa keenya bakka. Follow back. Asaliitaa. Thank you. Beek. Bakka ati barsiisaa diitaan beekne obboleessa Arafaateeti miti. Barsiisaa. Guys, namoonni haaraa hundi keessa follow godhaa. Yookiin koo gubatee haaraa kaleessa bane. Hundi keessa warri ilaalaa jirtan. Mana arfan warri jirtan. Ishii gaafadhu ishii ni beekti. Kan dubartii Beektaa ni gaafadhu ishii. Dhageeffadhu ati ijoollee Arsii miti ijoollee Wallaggaati. I know your accent. Wallaggaati. Arafaateetiin obboleessaa miti abba tokkotti walitti dhuftan. Wallahi. Isheen jara Arafaatee keessa bultee halkan lamaan Ani jechuudha. Hafizo. Hafisaali. Gashi ati kaa'ee nuti ana Arafaatee gaabba sadii beekamaa rakka. Baaboo kudha jaha. Animu. Hin beektu kaate. Oh. Saada gada mootii miti ishii. Saada gada hin beekan. Lokal bi. Kofiyaa takka. Yashi chiko ta makanan jira jira ma jammara. Family kofiyaa family. Rakka mo'atamne. Family kofiyaa mo'atamne.